والله دردوري يرو جولي مدامي تكسينو جولي مدامي يرو جولي في هديك أجيفتنو وفي داري كبتني تاني شاي قهوة جدو نجولي جرا تكسينا شوفيها عادل انتبهيها لا تطيح شوفيها لما انجلني تلاني نمتي مثيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو ردفتوتكو نغا كيساني فيما الحمد لله. إيجا إن شاء الله هرمي كتا أديك أولي نديمنو الحمد لله لو أنا كو بكت أباجي سوفنو كمارجتان فودي دي ما نجرا أكوان بكت أكتو سنة يا بكسي نكارتو تميرا جرو أكوان بيكتو كنو هلا كنان في قوت جرستيجور ما شاء الله الآن دكيس نور ربي سيفا قدس وداسني في الليل نمان جايونا المون أرجعني ربي الموسنيف حكي نور ربي بكا كنان سيناجو بكا كنا أولينو يو سيناجو ربي دندا ربي تبيجود أجود هندينو إن شاء الله ربي نجها عرب كشينا روا كيسا سيمباسي من كيسا نتسينا قلتون دم كيسا نيو إن شاء الله أكاسي كار أبكا جايبا ولينا دقنو إيسا يتون كيسا نلينو لو كان سينرجاجر تنوكا مقالا جماتي ما شاء الله إمبريني أمتي وما انجتو مثيري أكاسي كان إن شاء الله لو أنا يروبا يبكت أبان سيجيسا جداني قرونا مني بيجود أهم فهمتو هنوبت ودامتي سبحان الله والله قرو إجولين بيجون قبضو يجودا حتى إسين جاجا تربا وهنوبت وان بيكتي نتقرون فكاتو فرنجون نمال قد إجولي غراكي ستجولي أصف سيسوم هن أجيس يداني نيقرو أبشان أما جولين هاسو أفين هاسو أوبرتوتي وان إسين سنو هاسوف نو أجيس فهمتو نتين فكاتو سموني جولي قرو كورك أتاديتي يجودا isaaf ofiina sa'uun dandeenya isa namni taasau garuu hin qabatti akkasi ka meekottaa mee waliin adeemnu akkuma argitan dhugaa obboleettii kootii wajjin deemutti jirti siinan dudduuba dhaabadheen kaameeraa waraabaadha. Egaa geenyerra jechuudha gibbii dallaa bakka taphaa kunoo akkuma argitan seenaa jirra. Egaa yeroo galtan haala kanaan ijoollee keessan inshaallah deessanii guddifattanii nama bakka kana fidu rabbiin isin taasisu. Egaa gibbii seennee jirra manoo tikkeettii murrutti isiin kuttee fiigdi kunoo laanu jala takkaalee dhufteen beektu bakka kana ardhuma dhufte garuu akka waan bakka isaatti deemte akka waan bakka kana beektutti wayii nuyyuu garagaltee ilaalaan jirtu fiiguu bira akkasii yeroo tokko gaa barbaachisaadha ijoollee sammuu jaraatii fi isu danda'ame torban keessaa guyyaa lama torbeen waan akkasii bakka kana fiduun gaarii ture haaluma jiruuti. Akkasi tikkeettiin ol gala kana baay'ee tokko rakasaa kan nama jabaan kaffalamu kan mataa ijoollee tokko qofa kaffalamaa kunuu kaffaltiin jedhamu wallahi akka bakka kana fidanii gammachuu ijoollee arganutti kaffaltiin ol gala kanaa toluma jedhama jechuudha. Akkasii amma bakka kana dhufuufi ol gala daa'ima mataa tokkotti birriidhuma 100tu kaffalamee ol galama jechuudha. Sana booda tapha kamtu akkanaan taphatamuu erga keessa galame immoo tapha sakamtu kaffalamee akka taphatamu hunduma isaayyuu inshaallah isinitti himaa. Namoonni ijoollee keessan illee biyyaa qabdanuu maatiin keessan yookiin namni ijoolleen keessan bira jirtu bakka kana akka jirri keessan itti himaa. Maaliif ijoolleen dirqama jechuudha. Mana keessatti nama biyya keenya macaachaa garagaraa hin bitamu jechuudha mana keessatti. Yooma bitameeyyuu ijoolleen ollaa dhaqxii gadi baatii maal wal harkatti caccabsitee fitti. Bakka akkanaa immoo fidanii sammuu ijoollee firii gochuun sammuu ijoolleetii dirqama jechuudha. Ijoollee yeroo isiitti taphachuu qabdi akka keenyaa durii biyyoo haadhanii dhoqqee keessanii maal jedhanii taphachuun hafeera jechuudha. Bakki hundi dhakaa ta'eera. Innumti sun hin jiru jechuudha. Ijoolleen gadi baatee homaa haatee homaa bukeessituu hin qabdu. Kanaaf ijoolleen immoo dirqama yeroo isiitti taphattee sammuu isii firii gootee jiraachuu qabdi. Rabbiin isiniif kennu sanuu kennellee rabbiin nuuf guddisu. Akkasi ka namoonni as dhiyeenya kana gaggalaa jirtanullee bakka kana ijoollee keessan fidadhaa. Namoonni illee ijoolleen keessan maatii keessan bira jirtu eessa bakka kamiyyuu haa ta'u birriina jiraatu. Ergaatii bakka kanaa naageessaa ijoollee koo jedhaa. Wallaahi dirqama jechuudha ijoolleen taphaa argachuu qabdi. Ijji kun qallaba jechuudha. Ijji kun qallaba barbaaddi. Sammuun kunis qallaba barbaada. Amma namni waan ittiin of gammachiisu qaba. Ijoolleenis immoo wanti isin ittiin of gammachiisu qabdu taphaa. Egaa ijaannattee waan gaggaarii arguu qabdi sammuudhaan ammalaa wanti siin bakka kana dhuftee yeroo hamma kana taphatte hamma gaafa guddattee maal jettutti jalaan badu jechuudha.
kanaaf dirqama ijoolleedha yeroo kennuun barbaachisaadha namni keenya garuu yeroo akkuma duriinuu kaasee yeroon kennu garuu biyya arabaa biyya faranjii kanatti argaa jirtu ijoolleef hangam akka bakki kennamu barumsa jaraarratti illee haa ta'u oolmaa jaraarratti illee haa ta'u bicummaadha kaasanii akkuma seensa irratti dubbadhe garaa isiidhaa garaa jirtu ijoolleetti haasa'u jechuudha jarri sana qofa miti gaargasiin guddatte akkam ijoollee ofii akkamitti akka kunuunsanu argineerras arabarrayyuu keessatti faranjiin arabnis immoo hanga ta'e wayya abashaa keenyarra nuyi hedduu tokko akkana taane biyyarra faffaca'uun keenya iyyuu maatiin dur yaadanuu kennuu dhiisuu irraa mitiiree barumsa mana barumsaa gaarii galchee nu barsiisuu dhiisuu irraa barumsa irratti xiyyeeffannoo akka nu godhan nu gochuu dhiisuu irraa mitiiree ijoolleen amma harka rabbii gaditti harka keenya jirti nutu akkaaf bakkatti gochuu qaba ijoollee keenya kanatti mitiiree rabbii gaditti akkasii inshallah egaa inshallah ilwaana yeroo jalqabaa fi miti bakka kana miti malee bakka biraas geggeessaan ture alhamdulillah egaa yeroo siin guddatte immoo inshallah egaa kana caala immoo daa'ima jabduu cimtu akkasii naataatu du'aayina godhaa hundi keessanuu egaa seenaa siin beektu dhaloota siirraa kaastanii amma ta'e duraan jalqaba la yuutuubii kanarra seenu dubbadheera akkasuma immoo irra hedduun keessan ni beektu jechuudha irra hedduun keessan akka Facebook irratti yeroo duraatii kaastanii argitaniittu si'i inni yeroo sanaa si'i jettaniillee irra hedduun keessan WhatsApp irraan illee na gaafataa turtanii egaa alhamdulillahi rabbil alamin rabbii waa hunda sana keessa dabarsee ilwaanaa koo asiin naaga'uunsaa anaa gammachuu guddaadha ol qabees qaqqabees rabbii koo nan faarsas nan galateeffadha yoomiyyuu jechuudha wallaahi alhamdulillahi rabbil alamin bakka kana geesse akka ijoollee namaa naa ta'uusii fi hedduu tokko isanni naa kenne ituma jiru ituma inni akka ta'utu taa'u sanarra immoo lubbuu siin hambisee bakka kanaan naaga'uu isaatii fi alhamdulillah kana hunda maaliifan kaasee wanti hundinuu ni darba akki hadha itti jirruuf bakki hadha itti jirru gammachuus ta'ee gadda inuma darba wanti hundinuu garuu darbee immoo akka seenaatti taasisuun sun immoo gaariidha keessa nu dabarsee jechuudha akkasii ka hordoftoota koo amma bakkichi ilaannichi amma jarri akkas taphataaran kuni amma jarri taphatan kanaan kaffalamaa fi yeroo marsaa yeroo tokkootiif birruma 50 kaffalamee sana booda ala hamma ta'e daqiiqa amma ta'e taphatanii kaayyoo dhaabbatee ijoolleen battaanamanii ammas immoo lammaffaa ijoollee sana taphachiisuu barbaanne ammas tikkeetti birrii 50 kunnee irra keenya jechuudha kanuma bakka kan kaffaltii qabu kanaaf tokko jira isa sana garuu ilwaanaan hin dandeessu irraan keenyaan sana ammallee umriin si bakka sana hin geenye kan daa'ima xixiqqoo miti amma kana bichaadha kan isin ollixni isaa tikkeetti ollixni isaa birrii 100 isinitti himne dhiifama bakka sanaa ollixa birrii 100 mataa daa'ima tokkoo fi birrii 100 kaffaltanii ollichistu ofii maatiin hanga barbaadan taatanii wajjin ollixuu dandeessu as keessa kaaffeen jira wantoota garaagaraa bishaan daakaan jira akkasumas ta'u deemii bakka ijoolleen immoo of babbaratti ijoolleen dhiiraa kuwaasitti taphattu jira baay'ee tokko bakka bareedaa ta'edha jechuudhaan utuu nama waan kana godhe argee galateeffadhe jedhaan ture wallaahi yeroo gammachuu daa'ima ofii achi keessatti arganu dallaa ofii keessatti waan akkanaa gochuun namaan danda'amu garuu immoo wanti magaalaa keessa jiran keessa bakki akkanaa jiraate ijoollee ofii bakka akkanaa geessanii akkasiirra haa gootu gochuun iddoo tokko nama gammachiisa jechuudha. Ala amma kana si ilwaanaan hin dandeessu jechuudha bakka marra irra bahuuf hedduu tokko fedhaa turte garuu irra bahuu hin dandeessu ammallee umriin si bakka sana hin geenye egaa bakkuma isiidha taphachuun ta'u taphatteetti alhamdulillah akkasii gaa sana booda hin galu etteeyyuu makaraa meeqanas keessaa baasne jechuudha galuu dittee lafti nutti dhihee akkasii gaa ijoolleedhaan wal argitii manatti gibbii keessa qobaas yoolti jechuudha bakka kana immoo ala dhaqxee taphnis illee tapha seera qabudha ofii bira dhaabbatanii eegnaan waa wanti siin miidhamtu hin jiru ijoolleen illee wal argitii taphallee akka fedhasiitti taphatti jechuudha akkuma argitan isa kanallee qobaasii hin dandeessu irra baatee utaaluudhaa fi mucaa wayii argeetanii meeqa binaa utaalchisi jedhanii takka utaaltee immoo didde jechuudha kanarrallee akkasii kan hordoftoota koo kana fakkaata namoonni gaa biyya galtan sichi ijoollee keessan lakkuma hamma ijoollee madaamii duuka deemtanii edhaartanuu inshallah borimmoo nama kan ofii
geessee laa namoonni sa'aatii amma viidiyoo koo dhaggeeffattan kanaaf yoo nafa ilaa hadiiqaa fayyee ta'uu dandeessu laa ijoollee arabaa tiksaa jechuudha. Inshaallah nama immoo yeroo gabaabaa keessan immoo bakka hamma dhaabatattanu kana qabattanii dhaabattanu ta'uu rabbi sina taasisu akkasii juwaa kanallee diddeen naanan ofii bukkee goree taphachiisaa jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee bakka kana deddeebitee hin barreegatii ta'enna ni sodaatti garuu alhamdulillah achumaan immoo isheettee naa bartee irra teessee waliin irra taa'ennaan akkasii anaafillee keessa tapha kan hedduun jaalladhaan illee wallaahi namayyillee marituun bakka ijoollee kanaa bu'ee taphadhee hedduu tokko natti tola ture. Ammas immoo kan daa'imaa jedhanii nama dhowwu yeelloorrayyuu kan daa'imaa jedhanii nama dhowwu jechuudha. Kana garuu waa tokko hin jenne akkasitti haala kanaan illee anillee keessa fataa jedhee jechuudha. Kana fakkaata kaa hordoftoota koo inshaallah magaalaa Jimmaa keessatti bakki kanaa banamuunsa iddoo tokko namatti tola jechuudha. Karaa ajiippii seenteraalii kan jedhamu wayii jira ture garuu hanga kana miti hanga kana waa hunda guuttatee hin qabu. Kana garuu haala zamanaawiidhaan godhaniiti kan jirri banan jechuudha. Maashaallah haaraa jechuun yoo bicate kana waggaa tokko waan akkasii ta'eera. Akkasii asitti kunoo siistariin anis taphadhu malee itti kunoo taphataa jirti siinillee. Egaa kana fakkaata hordoftoota koo inshaallah wanti jiru kana fakkaata. Akkanaaf akkasii laa irra hedduu ilwaanaan kanadha kan isiin jaallatte qofaatti dhuunfattee taphataa turte. Iddoo tokko kan isiin taphataa turte kanadha. Anis ittuma gadhiisee jechuudha akka fedhasii qofaasii taphataa turte. Maaliif ijoollee hin kufta maal taateedhanii sodaachisanii bukkee goggoruun gaarii miti. Akkasiin ofiin of dandeessee taphattu gochuun barbaachisaadha. Sodaa kana of keessaa balleessaa dhufte jechuudha. Garuu amma laa ijoollee waggaa 4-5 maatiin bukkee goreen kuftaa maal qasse dheedhee fayyee wajjin ol bahee fayyee gadi akkas buusaa dhufee hin arge jechuudha. Sun gaarii miti. Ijoolleen akkasiin ofiin of dandeessutti gochuudha. Kana beekuman duuka bahe jechuudha ofii kootii taphachuu edeen duuka bahe malee helwaanaan qobaasii of dandeessee irra buutee gabbu'aatti jechuudha. Akkasii laatu mangaara jiru natti deebi'aa arti akkuma argitan. Akkasii hordoftoota koo maashaallah jedhaa hundi keessanuu rabbi siifa guddisuu jedhaa naa eebbisaa anas eebbisaa siis eebbisaa egaa akkasiin na eebbistan akkasiin du'aayinaa gootan numan beekaa. Akkasii kaa viidiyoo kanallee yoo isinitti tole laayikii godhaa isiniin jedha hordoftoota koo inshaallah. Amma haala kanaan hin deemna jennaanii numa didaarti jechuudha isiin. Dhumarratti gadi baanee galla innee kaaffee wayii jirti kaaffee seennee waan tokko jennee galle jechuudha dhumarratti. Marsaa lammaffaana keessu malee nanan bakka kana kaa'eenii amma namni ijoolleen daddabalamtutti malee nama tokko lamaa isheedhaniin kaasanu kana maashiniin hojjeta gati ta'ennaan. Akkasitti marsaa lammaffaallee kana hamma ta'e taphatteetti akkasii hordoftoota koo kana fakkaataa viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii godhaa mi'aan silaa daddafee viidiyoo gadhiisaan jiru. Ammumaan gadhiise immoo laayikii naa godhaa inshaallah amrii jabaatte kullee rabbii walumaan nuuf laaffisu. Rabbi yaada muraada keenya nuuf guutu inshaallah. Akkasii hamma bakka biraan si geessa jedhee giddiidhumaan bahaa jirra gaa bakka taphaa sanaa. Yeroo bakka taphaa sanaa baanu kunoo kaaffeedhaan kara gadii. Kaaffee deemnee kaaffee jiraallee waan jiru laallee akka carraa ta'e yeroo kana deemnu mabraatiin hin jiru. Mabraatii badee jechuudha yeroo nu waan nyaatamu ajajannee jennu ibsaan irratti badee. Akkasii kaa jiruudhuma egaa biyya keenya maal godhama akkuma kanaa. Gar tokko tolu gar tokko waa hanqinni winni buu kana fakkaata kaa namoonni ijoollee ismallee yoo dhufan ofii jiraatii kaaffee kana namoonni jajjabaan illee ni dhufuu gariin ijoollee qabatanii dhufanii ijoollee bakka taphaatti dhiisanii ofii kaaffee kana taa'u akka barbaadan egaa wanti hundinuu mee maashaallaan bareedu hedduu tokko natti tole'an bakki kanaa Jimmaan keessa jiraachuun isaa kanaan duraan bakka seenteraalii sana malee kanan beekun ture kana yeroon argu garuu baay'ee tokko hin gammade.
akkasi kaa kunoo kana nyaata ajajannee biizaanii mabraatiin hin jiru jedhanii bargarii qofa argannee bargariin jaraas illee haa ta'uudha. Kana fakkaataa hanyaannuun isiniin jedha laftillee itti dukkanaa yeroo ta'u manuu as jirru. Kana fakkaata kaa hordoftoota koo oolummaan keenya yoo isinitti tole laayikii godhaa isiniin jedha wanta barumsa ta'ullee keessan jiru haa ta'uutii bor bakka akkanaan galee ijoollee koo geeffadhaa hamma ijoollee madaamii duuka jirtu miti kan kootis inshaallah biyyi keenya guddatteetti inshaallah